Ashamaa harka fuunii hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii koo akkam jirtan baga viidiyoo haaraadhaa walitti deebinee jecha warroonni maatii turtan baga walitti deebinee warri haaraa dhuftan anaa dhufuu sinin jedhee warri immoo hangamma sabskraabii hin goone warri otoo sabskraabii godhe viidiyoo kana ilaalaa jirtan maal jechuudha? Maal jechuudha? Ishee diimtuu isaan jechuudha godhaati maatii ta'a. Wayimtee sadhaan itti bu'aatii akkuma gootan godhaati ishee diimtuu san tuqaati maatii naaf ta'a yeroo kamiyyuu viidiyoo nan hojjedhu isin bira gaha jechuudha. Har'a immoo wantoota isin taphachiisa jedhee yookiin immoo muudannoon kan koo isin kufalchiisaa yookiin immoo namoonni baay'een akka koo kanatti muudannoo akkasii sun isin muudatee beeka ta'uu hin oolu waa'ee afaan irratti jechuudha. Sanaaf isinitti himaa akkasuma isinis mee isti warroonni afaan Amaariffaa hin beekne gaafa dura Finfinnee dhuftu maal akka taate akkasumatti koomentii jalatti barreessi. Kana dura muudannoo biyyoota Arabaa dubbadheen jira. Biyya keenya biyya Oromaa keessatti qofa osoo hin taane biyyuma keenyatti iyyuu afaan wallaalurraan muudannoo nama muudatu hin jira jechuudha. Maal inni isinitti fakkaata? Dursa gaafa ani biyyaa jechuudha ani intala Baaleetii gara Baaleetii gara Finfinnee dhufu diqqoon ture. Kutaa 7 xumuree 8ffaatti gaafa darbu jechuudha. Afaan Amaariffaa kutaa 5 irraa baqamnee kutaa 5 kutaa 6 kutaa 7 amma waggaa 3 baradhee jechuudha. Kanatti ani afaan Amaariffaa dammoo ani barumsatti baay'een waan hin taaneef hamma kana Amaariffaa hin beeku jechuudha. Hin beeku walumaa galatti ani Amaariffaa gaafa gara Finfinnee dhufu hin beeku. Garuu ani dafee waa'een qabadhe waan ta'eef hin dafee Amaariffaa baradhe malee amma dafee baradhe malee duraan gaafa gara Finfinnee dhufu Amaariffaa waan tokko gurra simuruu warqii gurra simuruu otoo jedhani hin beeku. Innaa maaltu ture gaafa immigireeshinii deemnee paaspoortii baafachuudhaaf deemu jechuudha. Fira kiyya biraan deeme dursa fira kiyya wajjin gara Finfinnee dhufee firri koo firuma keenya biraan fide jechuudha. Innaa firri koo maal jetti afaan Amaariffaa kan hin beekne akkamitti biyya alaa deemti akkamitti akkas taati bakka baay'ee tokko na daddarbuu waan akkasiiti jechuudha. Kayyoo deebi'oo biyya alaa deemi ani afaan Amaariffaa dubbadha. So dirqama afaan Amaariffaa beekuu hin qabu. Isinii gala. So namni afaan Amaariffaa hin beekne akka waan gowwaa jilii wayitti ilaalan. Ginuu ani keessi kan koo qaruutedha. Bakka kamiyyuu afaan iyyuu wallaalu jechuudha. Naaf gala wanni kamiyyuu. Garuu maaltu ta'e? Maaltu ta'e gaafa tokko wantu ta'e tuma nufiin qaruutedha fiin jedhu iyyuu maal akka ta'e isinitti maka. Adaada kiyyaa miti fira kiyya tana wajjin immigireeshinii paaspoortii baasuu deemnaa jechuudha. Okay. Innaa isheen dura teesse bakka shufeeriin oofu maal jedhama kuni? Yaa dura teesse dura yoo teessu ani immoo duuban taa'e bootaan dhabamee jechuudha. Duuban taa'e innaa osuma makiinaan oofaa jiru osuma oofamaa jiru waraajaalee jettiin taloon na bira teessu. Maal akka jettuun beeku? Ani waan hundumti keenya iyyuu buunu natti fakkaata. Yeroo ani bu'ee wanna jedhu adaadaan keessa buutee natti fakkaatti ana jechuudha. Achiin bu'aa jirti natti fakkaate. Makiinaan yeroo sana dulachuu buusee jedhee hin badu seetanii. Wayyoo qarshii harkaan qabu bilbila hin qabu waanuma tokko gara makka goruus hin beeku jechuudha. Finfinnee keessa yaaddanii jechuudha. Kan namni homaa beene Finfinnee keessatti gara goruun beeku. Biyya Finfinnee keessatti namni wanna jedhuuti jechuudha. Nama qaruutee wayiiti kan deddeemee waan tokko gochuu illee danda'u. Ani takka bilbila hin qabu birrii harkaan qabu maal akka godhu hin beeku. Waraajaallee jennaan waanuma isheetu jedhee waanuma hundi keenya bu'uu qabnu se'anii yeroo sanatti jechuudha. Maaltu ta'a? Adaadaan kee yeroo mana bakka jechuun bakka safara keenyaa safara naannoo mana keenyaa Finfinnee jechuudha. Mana ishee geettu yeroo bu'iin talaa jettee maal akka taate hin beeku yeroo akkana duuba silaalu jette ati hin jirtu jette dudduma kootu citee jette kaasheen fira kooti jechuudha. Innaa ganaa taaskidhaan bakka ganaa shufeera yoon hin gaafatti natti fakkaata waa'ee kan kooti eessatti buuteen talla akkana uffattu jetteeni ganaa bakka ani itti bu'e sanatti ani achuma dhaabbadhe ka akkuma bakka gowwa achuma dhaabbadhe kana sadillee hin sannee nama gaafachuuf afaan hin beeku. Bakka biraa taaskidhaan deemuuf qarshii harkaan qabu. Innaa adaadaan kun ganaa bakka sanatti lammata deebite. Ganaa bakka sanatti lammata deebite na fuutee jechuudha. So afaan Amaariffaan jechuun afaan hin beekne tokko akkasitti nama shawwada jechuudha. Isti namoonni afaan Amaariffaatiif muudannoo qabdan maal akka taatan please koomentii irratti barreessaa. Ani afaan Amaariffaa amma nan danda'a okay. Amma warqii hin dandeessu jetanii afaan Amaariffaatiin na arrabsuu naamna yoo yaaddan ahunuma ichilaaloo ማለት ነው እና
Afaan Amaariffaa akkasina godhe. San qofa iyyuu miti yeroo baay'ee paaspoortii fudhachuudhaaf illee gaafa xumuramee paaspoortii fudhachuudhaaf illee deemu baay'ee na dhibe ture wayyoo waan an ta'e anatu beeka. Garuu iyyuu afaan kan beekuun immoo akka nama barbaachisaa ta'e gaafa sanirraa hubadhe. Ammallee jechuun waan taaskii ittiin yaabbannuu fi waan shaayii ittiin dhugnu Finfinnee keessatti numa qabna garuu afaan kan beekuun barbaachisaa akka ta'e gaafa san dhugaa rabbii jechuun harmeen kan koo afaan Amaariffaa qallaan naasoftu jechuun afaan Oromooffaayyuu ishee dhiba harmee kan koo jechuudha. Gaafa san harmee kootittiin ka'ee bilbile maal qabaa yoo na barsiistee maal qaba afaan Amaariffaa yoo na barsiistee maaluma qaba harmee koo jedhee baqqaa baay'ee tokko wanti jedhee. Innaa akka sana kabiraammoo jechuudha bakka wannaatti jechuudha. Suuraan kaasanii suuraa nama kaasumii suuraa jechuun paaspoortiidhaaf nama kaasan jechuudha achumatti jechuudha. Ani immoo bakka yeroo sana biyya Arabaa shari'atanii qofa kan hin beeku jechuudha. Ani biyya beeruu tooyiin biyya kam deema jedhee yaadne waan ta'eef shaashii maradhee innaa takka garas jedhii naan jedha maal akka jedhu hin beeku. Takka garas jedhii naan jedha. Yoo inni garas jedhu ani gara nan jedha namicha suuraa kaasu jedha. Gara inni jedhu nan jedha ani immoo garas hin jedha. Baqa jechuun kaza nama afaan Oromiffaa beeku naa yaamanii haala itti footoon ka'uun barbaachisu namni naa himan jechuudha. Afaan Amaariffaa homaa hin beeku ture gaafa dura dhufu Finfinnee waan afaan Amaariffaa na godhe immoo gaafa tokko garaa sirriitti naasaa yoomi naasee ganaa naasaa. Innaa mudannoon kee kana ture istii afaan Amaariffaatiin mudannoo akkamii qabdanii Finfinnee gaafa dhufte maal akka taatee fi maaltu akkasii mudate waa'ee afaan Amaariffaa irratti koomentii jalatti dhaq godhaati. Viidiyoo biraadhaan akka walitti hamma walitti deemnutti viidiyoo dheeressuu hin barbaadu jechuudha. Dheeressuu hin barbaadu viidiyoo biraadhaan akka walitti deebinutti naganaaf tura. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja waan na daawwattanii baay'ee galeetuumaan laayikii gochuu hin dagatinaa laayik kooment sheer tilaalle laayik kooment sheer jedheetiin sirba baasa amma jechuudha. Namni hundiyyuu laayik sheer koomentidhaa miti akka yeroo bakka laayik kooment maal jedhasanitti sirba godhatanitti jechuudha. Boo naganaa tura.